Faarfattoota keenya harka keessanitti qaba Waaqayyo isin haa eebbisoodhaani. Ammallee itti dabalaa fi Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf dhalateera. Baga gammaddanii baga ittiin isin ga'e. Ameen hin jettan immoo siniin jechaa jirra. Baga gammaddanii sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Baay'een keessan fuulli keessanii faadha. Baay'een keessan immoo dadallantaniittu. Mee as keessaa namni waxii ibiddarra kaa'ee dhufee jira? Haadholii keessaa jira? Harka baasaa jiraate. Harki natti mul'atu. Kanaafiyyuu hundumtuu yaaddoon hin jiru jechuudha. Kanaaf gagammadaa. Wanti gubatus hin jiru, wanti baduus hin jiru. Guyyaan har'aa guyyaa maaliiti? Guyyaa gammachuuti. Kanaaf fuulli keenya aayifu fuula Waaqayyoo dura jirra waan ta'eef sababiin isaa nuyiif wanta addaa miti. Ayyaanni kun ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eedhaaf. Biyyi lafaa wanta garaagaraan kabajaa nuti immoo yaadannoodhaan gammachuudhaan furiin lubbuu keenyaa furiin keenya waan argameef gammachuudhaan kabajnaa. Misraachoo arra mandara Daawit keessatti fayyisaan biyya lafaa Yesuus dhalateera. Isa arra nuuf dhalatee harka keessa walitti buusaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Kottu gateenyeetu maasofna. Waanuma ayyaana kana wal qabsiisnee waan tokko mari'annaa. Gammachuu guddaarraan kan ka'e xiqqoodhuma ishii teenyee haasa'uuf yaadne. Kanaaf egaa nu hordofaa isiniin jenna. Tiiji bagatti si ga'e. Baguma walumaan nu ga'e. Egaa guyyaan har'aa kun dhala namaa hundumaaf dhala namaa kan jedhamee uumame hundumaaf dhala namaa qofa miti dachee kanaafillee guyyaa adda ta'edha. Guyyaatti araarri inni buusu Yesuus Kiristoos fayyisaan biyya lafaa Yesuus Kiristoos nuuf dhalatedha. Kanaaf egaa gammachuun guddaan kan nutti dhaga'amee jiru har'aa. Namni hundumtuu itti babbareedee itti tolee jira. Fuulli isaayyuu ifee jira. Yesuus dhalachuusaa nama hunduma gammachiiseera. Kanaaf dhugaadha maal nanaaf siyyuu baay'ee bareedneerra dhugaa dubbachuu baay'ee nutti babbareede namatti mudhabame malee asumaan haasaa xiqqoo sitti muu barbaada eebboo warri nu dhaggeeffatanis akka dhaggeeffatanii fi muudannoo nama wayii muudate tokkoon sitti himaa gurruma na lixxee fi asitti himaa sheersii gochuu barbaade maalidha beektaa ayyaanuma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos otoo kabajanii armeen tokko itti dadhabdee halkan guutuu waxii hojjechaa indaanqoo isaayyuu si dhiba baay'ee minyaa indaanqichi hojjechaa bultee itti dadhabdee ganama kaatee ho'isuuf ibidda qabsiistee ibiddarra goote achumaan maal yoo ta'e gaariidha ollaadhaa kottaa buna dhugaadhanii ayyoo waamamanoo toleedhanii armeen suni waxii isaanii achuma ibiddarra kaa'anii otuma buna dhuganii oduutitti minyaa'e fakkaata waxiin isaa maal yoo ta'e gaariidha innaa isaan dhufanii manni iyyuu mul'atu manni aare waxiin isaan hojjetan waxii maal fakkaatu jalaa gubatee ayyaana maaliin yoo dabarsan gaariidha. Hanqaaquutti hin goone kanaaf hanqaaqichi gubachuu dhiisee fakkaata. Hanqaaqichumayyuu bagumatti gochuu dhiisan. Dhugaadha hanqaaquudhaan oolanii daabboo isaanii fi farsoo isaanii dhuganii oolanii muudannoo isaanii innaa dubbatan baay'ee aaru. Garuu bara sana keessaan si dhubu keessaan daanqoon akka bara kanaa waddanni. Yaaduma aaru malee otoo akka bara kanaa ta'e immoo jechuudha akka yaadutti akka yaada kootti waan manaa badan faanatti fakkaate abbaan manaa dhufee. Kanaaf akka manaan banneef. Kanaafiyyuu namni irra kaa'ee jiru dura kanaafin dursee gaafadhe maaliif seeta kanaafin dursee gaafadhe yaaddoo kana keessa jira waan ta'eef namni tarii innaa uffatee ba'u jarjaree irratti irraanfatee dhufe akka hin jiraanneef dura dursee gaafadhe amma immoo as keessaa namni waxii irra kaa'ee dhufe jiru waan ta'eef gammachuudhaan Waaqayyoon waaqeffannaa sagantaan keenya akkamitti fufetti jira sagantaan keenya isinitti hin dheeressinu kanaaf obsaan nu wajjiniin tura. Egaa ayyaanni kan badhaadhinaa kan gammachuu kan milkisiniif haa ta'u jennaa. Yesuus Kiristoos jalqabumayyuu gaafa nama uumee carraan inni dhala namaatiif kenne carraa addaati ture tokko akkuma fakkaatti isaatti nuumuu isaayyuu kun egaa jaalala guddaa Waaqayyoo nutti argisiisee nutti mul'isa. Jalqabuma duraayyuu gaafa nama uume kan inni nama kaa'e carraan dhala namaa inni jalqabaa carraa jannata Edeen keessa jiraachuutu ture. Jireenyi jannata Edeen immoo jireenya baay'ee namatti toludha. Jireenyi rakkoon dhiphinni gidiraan yaaddoon dhiphina lubbuufis ta'ee fooniifis yaaddoon tokko kan keessa hin jirredha. Dhugaadha eebboo maalidha beektaa gaafa waa'ee kanaa yaadu addaam sanatti na aarsana baay'ee na aarsa maaliif beektaa anis baay'een itti aara maaliif beektaa jireenya gammachuu yaaddoo kan hin qabne isa sanarraa sin kutattaa maangoo keenya attaa burtukaana kee waan tafu tokko hin jiru Waaqayyo nu eeyyamee ture
garuu seera eeguu keenyarraa waaqayyo waan hundumaanuu eeyyame waan tokkotti akka hin buune qofa nu akeekkachiise garuu maalidha addaam dubbanne malee mana hundumtu yoo nagaraasaa keessa addaam irraa komiin dhabu ani nan qoose malee baay'ee namni gaafa rakkinni faasa mudatu gaafa baay'ee aru yeroo tokko kallattiidhuma muyyaa addaa yerootti jettuun jira si tokko kana godhe miti situ kana natti fidee namoonni baay'ee si qeeqachaa jiru waan ta'eef heewwaaniin isaa heewwaantu balleesse kan jedhan baay'eedha waan ta'eef dubbittiin gara keenyatti garagaltiin yoo nutti hafe wayya no addaam ikkoo seera waaqayyo kaa'e dhiisee ishii dhaga'uun irraan turre bara maaliifi waaqayyotu inni dura gaafuma waaqayyochi keessa isa kaa'uyyuu dura isa uume kanaafiyyuu waaqayyo isa seera kana kaa'eef dhiisee dubartittii dhaga'uun irra jiraani maaliif beektaa akkan yaadutti garuu akka yaada kootti waaqayyo addaamiif maal kenni nama kenni kophaa ta'uunsaa gaarii akka hin taane ilaalee maal kenneef nama maal jedhe addaam gaafa ishee argu gammadee kunoo reefu ta'ee jedhe reefu ta'ee baay'ee gammade gammachuu sarraan kan ka'e immoo isheen maal beektaa haadha manaadha akkuma afaan bara kanaatti haadha manaa miti gaafa nyaattu itti mi'aawuun didu wantichi kanaafiyyuu amma abbaan manaa ishii nyaatutti iyyuu baay'ee waan jarjarte natti fakkaata kanaafidha kanaaf abbaa manaa ishee sunis isa mi'aawu sanarraa akka qooda qodatu barbaaddeeti malee ani indoom waan dogoggorte iyyuu natti hin fakkaatu. Addaamumatti fiddeere walumaa galleetti finneerra bakka. Addaamis yewaanis maaliif beektaa haadha manaaf abbaa manaa waan ta'aniif wanta mi'aa wajjin nyaachuu qabu mitiiree eebbo. Kanaafiyyuu sadassaan iyyuu waaqayyo waan hundumaa aboo isaanii jala gashee wanta hundumaa yoo yemeefi garuu waan tokko irraa qofa isaan dhowwee muka firii tokkicha irraa akka nyaanne isaan dhowwee isaan garuu seera waaqa cabsuudhaan hin nyaatanii seexanni bofatti gargaaramee boftittiin immoo dubartitti goyyomsuudhaan addaamis heewaanis nyaataniiru egaa sadassaan iyyuu adabbii ciccimaa fudhataniiru. Dhugaadha adabbii sana keessaa naan baay'ee kan na gammachiisu maalidha beektaa adabbii boftii sanaadha maaliif otoo bara durii bofti suni waan miilaan deemu natti fakkaata. Erga waaqayyo adabees otoo miilumaan deematee argite mataan nu liqimsa ture isaayyuu yaadu innaafu isaayyuu ilaali ankoof kan keemu yaadu mataa maalli hojjaa kana nu liqimsa ture kanaaf baguma waaqayyo akka garaam loowisa godhe eega yaaddeertaa hojjaa sun gaafa akkasitti deemaa nama keessa dhufu isaayyuu diina keenya ta'e baay'ee rakkisaa ture kaameera waan ta'eef waaqayyo addaaminis baay'ee isaa abaareera sababa keetti lafti iyyuu abaaramaan ta'a jedhee addaam qofatu hin ta'in sababa addaamitti lafti inni as keessatti waan balleessinillee abaaramaa ta'eera biyyoorraa dhufte biyyootti deebitaa dafqitee dafqa kee nyaattaadheen isarra namni oliif gadi kaatee taffata fedhee waa nyaatu gaafas dhufee jechuudha. Maal taateeti waanis koo silaa yoona ciniinsuun dhiphinni hin jiru ciniinsu maal jedhe waaqayyo ciniinsifattee hindeessaadhe ciniinsuun keeyyuu maal jedhe waaqayyo sitti nan guddisa maarree kanaafiyyuu argite tarii haadholiin warri haati kees ciniinsuun argani ta'uu danda'a akkamittiin ta'u gaafa inni taa'ee yaadu baay'een dinqisiifadha kanaafiyyuu heewaanis koo adabbiin isheen fudhatte ansi dhibu keessaa immoo yoo maal goote gaariidha maal jedhe waaqayyo laguun kee waggaan sittaa dhufe isheen immoo seexanni maal godhe ji'a tokkotti isaayyuu immoo nu nyaachiste beekta miti dhugaadha. Egaa komii keenya kanaaf baay'ee nutti akka dhaga'ame ibsaarraa baacoo gabaabduu daawwannee walitti deebinu. Asumaan baacoo sanatti sin dabarsinaa ayyaanni ayyaana gaarii kan milkii kan badhaadhinaa siniif haa ta'u turtii gaarii.